بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمو إلمان رومو نجيني كوباكم جرتان تسنى ركب سنين جتة بالي تي في سبسكرايب قوتشو يادا يوك أبتن كرا كومنتي تنونغا سنين جتة أرأنتنا برنوت أجائبا كان اسم بران قوتا مدوما قبي كنتن هردفان في ركينيا mee suuraa tokko iddoo hin taanetti yoo kakaanii jiraannu taate fakkeenyaaf iddoon ati itti kaate suuraa tokko kaate suuraa san jaalattee iddoo itti kaate garuu hin jaalanne iddoo san duuba isaa osoo aappii tokkoon fayyadamin akkamitti jijjiirannaa waan jedhu waliin laalla hamma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya warri beeytan silaan beeytanii warri hin beeyneefi deemtanii tuma kallattimaan gara kiroomii seenaa dhiifama halluu fayyadamaa akka nama hundaaf bayaana ta'u halluu boora kana fayyadamaa asirratti kiroomii fi googaliin garagara kuno irra marsaa jira amma namoonni baay'een kiroomii seenanii googalii seenanii kiroomiin isa tana kuno kaqaxxii ani rakaay kana kiroomii kana seenneeti akkamitti suuraa tokko osoo jawaala keessaa hin haqin duuba isaa jijjiirannee gidarii irratti gadi buufanna waan jedhu laalla kiroomii seenna yeroo kiroomii seennee jennetti dhiifama yeroo kiroomii seennee jennetti kiroomii erga seennee bakkitee sarchii kanarratti remove background ka jedhu kana barreessine jechuudha remove background argaa jirtan remove background barreeffama kana barreessine jechuudha remove background yookaan remove bg tuqaa gootanii bg gootanii gabaajeedhaan remove background ka jedhu kana go na jechu egari mallattoo go kaketti itti agarsiisaa jiru kana go kana tuina kanu geessu laalla iddoo kana nu fida yeroo iddoo kana inni nu fidetti upload image bakka jedhu kana seenna upload image ay seenna jechu upload image suuraa asirratti gadi buusi jechuudha akkasitti isa yeroo okay goonetti amma iddoo suuraa nu fida inni ofii isaatii iddoo suuraa nu fida browse ka jedhu kana keessa seenna iddoo kana seennee suuraa fudhanna jechuudha suuraa keessan iddoo kana seen kaameraa yoo taate footoo si kaasa waan ta'eef iddoo kana seentee suuraa kan kee fudhattee baata mee ani amma suuraa hedduutu jira keessa garuu ani suuraa makiyya fayyadamaa suuraa makiyya fayyadamame suuraa kiyya kana ay fidee jira yeroo suuraa keessan akkanatti ay fiddan suuraa keessan akkanatti ay fiddanii wantoota hedduutu jira amma asirratti yoo akkanumatti gadi buufachuu barbaadan download ka jedhu kana tuutanii mallattoo downloadii kana yoo akkanumatti gadi buufadha jettan download amma akkanatti suuraa kanaan bakka biraatti ka'ee ture duraanii duubni isaa jijjiiramee jira akkanatti illee jijjiiramee jira yoo lakkii akkanatti wantoota hedduu achi keessa jiru filadhaa ka jettu taate ammootiyuu ifama edit image ka jedhu kana mallattoo kana argaartanii edit iddoo jedhu kana gattuuxan jechuu tuun ilaalla as nu fida yeroo inni amma as nu fidee jedhetti jala isaa kana akkuma argaa jirtan bakkeen xiyyeerra kaa'e kana jala isaa kana waa hedduutu jira suuradhaan baay'eetu jira suuradhaan kanneen keessaa iddoo feetan suuraa keessan kaa'uu dandeettanii jechuu akkanatti harkiftanii garan harkiftanii ilaaltanii fakkeenyaaf amman suuraa kiyya kana bakka bishaanii kana kaa'uu barbaada iddoo bishaanii kana argaa jirtanii iddoo bishaanii kana kaa'uu fedha mee akkamitti iddoo bishaanii kana kaa'a waan jedhu laalla ufumaa isaatii irra dabarsa kuno
akkuma waan iddoo kanatti ani suuraa kana ka'etti ufumaa isaati remove duuba isaa irraa haqa jechuu bakka ani itti ka'e duraan san irraa iddoo kan ofii isaati irraa haqa bakka feetanitti ammoo kan isin jijjiirachuu hin dandeettanii irra as ooftanii keessa deemtanii ilaaltanii akkanatti iddoo feetan karaa gubbaa amma fakkeenyaaf an amma bakka nan jiru karaa gubbaa waan jiru fakkaadha yaani bakka feetan jijjiirachuu dandeettanii magaalaa feetan keessa amma bakka naan hin jiru akka waan iddoo kana jirutti inni ofii isaati na jijjiira erga geessine jenne hoo akkamitti gadi buufannaa jawaala irratti waan jedhu isin agarsiisa amma kun suuraa kana buusuu barbaada ani fakkeenyaaf suuraa kana erga buusuu barbaade kun takkatti maneessa dhayna mallattoo kattiin agartanii asitee tana dhayna jechuu asitee tanaan download bakkitee kattii afaan garagaltee jirtana takkatti gattuuna yeroo nu gattuunetti waa lama nu fida suuraa kana share godhuu feetamoo download godhuu feetaa ka jedhu download godhuu waan feenuuf akkanuma tarree jechuudha downloadii tana tuuna jechuu download image jettu tana gattuuna akkuma argaa jirtan suuraan download ta'ee jira jechuudha suuraan download ta'ee jira jechuudha yeroo akkana ta'etti download ta'ee jira irraa deebinee jechuudha amanuti irraa deebineeti as keessaa baanee gilarii keessa seennee ilaalla suuraan download ta'eef download ta'uu dhabee gilarii keessa seennee ilaalla gilarii erga seenne kuno suuraan akkuma argaa jirtan bifa bareedaa fi professional ta'een download ta'ee jira dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya hanga dhumaatti nu hordofuu keessaniif galatooma yaada yoo qabattan karaa komantiitiin nu barreessaa qophiilee baay'ee asirratti kan gadi isin dhiifnu taha nagayatti بالحب تلقاك